يا نعم طيب لا نعم ده يا أنا بدي تسمع قبل زون يا نجار والله سندا يا كتاك أدي بقت ننتي بقى يا سندا يا بالبلا قتيس يا قتيس Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya egaa har'a waan gammachuu waan gaddaatiin isinii dhufne naa fi duniyaa toobii egaa mee kana booddatti naan sana mee salaamta gaadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا بي خبجمتوتا خينيا سلامتان تينيا تقولني الراخات بك جرتوت اسنا سلامتو يجا عرى دنيا توبي في بلو شو مارجة وديمني يكون كيسن الأولمو عرقا بولتين تيو مرة دابيتي لالا واهي قولولچا اوت Gololchaa huut jechuun ka Abrahaam yookaan jaarsa warta egaa akkuma gartee biftuun qabdee hiitee takkaawoo jechuun shiftoota nam sadiin jechuun qawwee takkaawoo shukkutii itti qabatanii manarraa jechuun baasanii jechuun bakka achi buuteensaa dhabame argamee jira saniifin durii jechuun bara sit dhufee jechuun gammachuudha mee warta jechuun illee waan dhaamtu takkaawoo waan gammachuu waan dhaamtu. dhiyootaan akkumaan si dawwalee silaa ol bee waa'ee isaarraa illee haasa'uu numaan fedhe waa'ee tiyya kaniin keessi jirullee na agartee alhamdulillah rabbiin irraa fixee jira tiyya. Ta'ee furamte barmaala. Innarraa furamtee jirta saniifin arrafi siyyaamee balloo waa'ee isaa tanarraa arra silaa inni kun bo'uu baate ani shiftaa isiin itti goosisan gartee intala sani godheetumaan silaa isa akka bo'u godha odoo bikkuma saniinuu nun ga'in rabbiin baasee isallee baasee jira waa hedduu miidhamee laakiin an tokkoffaarrattaniin dubbaddu inni kun jaartiin qaba. Enu kabaya. Odoo isiin jirtuu dhalaan akka isii kami jaarsi fuute tumsiisi. Sanoo bicha naa jedhe. Ilmaanii isin jechuun mana jirtee jechuun yeroo mana jirtu. Isin akkuma qottatti jechuun ilmaan mana dhiisanii jechuun shiftoonni egaa kabiirtuun itti bitte na fuudhii dirqaman jettee inni fuudhu dinnaan itti bittee shiftoonni fuula hidhatee seenee ilaa ammallee jechuun dambaanii isaan sanii. Usmee. Dirqi na fuudhii. Ajaa'iba. Shiftoota itti bittee jechuun shiftoonni deeratee qawweeraan jechuun shukkutiin manaa fuudhee. Amma gaasan arra arkamee gammachuu arra arkamee saniif tuumullee fottoqullee arra arkamee saniif asbaanee naaf duniyaa egaa gammachuu tana isin dhageessisanneeti saniin itti himee duniyaa tasii akkuma beektu barte akkuma beektutti akkuma achitti illee argattetti jechuun achitti illee baasee sunillee achitti fennee akkuma naati beektutti daawwattoollee beektaa isaan silaa kophaattillee jalaanaa baasee anillee maqaa keessarra dheetiin jira balloo shoo jechisillee jalaanaa baasee haa galatoomu silaa isaan akkam beekamneen irraa dalaguu kaanii laakiin anaa duniyaatti ta'e ani yoomiyyuu fittiin dhiisu. Ati fittiin dhiisu jabaadhu akkasuma ofirraa eegate akkuma ofirraa eegatu. Tiyyarlee tanamaallee akkasuma na dhukkubsiti. Tinamaallee namni dhalaa akka tiyyaa rakkoorra yaadu anuma ana yaadee na fakkaatti. Isii sanillee silaa irra akka nama tokkootti akka obboleettiin intala Oromoo takka cinaan dhaabbadda. Tiyyataniin irra jiru tanaatutu xiqqishoonatti ulfaatee yeroo dhabee dalagattis mashkuula. Tanaafin isii biraa ga'uu dhabe malee jaarsii odoo silaa za'a 24 keessatti akka boofniin godhaan. Eslaani goota jechuun rakkoon qabu waan kana keetii kanaas mashkuula takka jechuun si dhibeessee tanaaf turte hangina gaafatallee turte jechuun mucaan san gololchaan akkam jira eessa buuteen isaa hin dhabe hin agarree jettee hangina gaafatallee turte garuu kun har'a as beeyyeetiin sitti himee duraa illee inni barreeffama guyyaa teenya dhufee akkamitti baga rabbi si galchee jee dhufee waa'ee keenya isaa fi dachaasaa soni ichi booda mucaan san numa dhabamee rifadheetiin odoon isaaniitu abdii kaa isaanii bultii tiyya keessa seenee maal odoo ijee kaa isaan dhuguu himsiisanii beeka dhuwaan isa keessa jiru himsiisanii san boodanillee mucaan kun akka nama tokkootti na cinaallee dhaabbate akka jaarsa kiyya mana deebullee cinaa keessumaa godhe laalu dhufe waa'ee isaa kanarratti illee cinaa dhaabbachuun qobaa giseen juu gaara koona qunnamee fi shaakalaan irra jirus namni hundi quba qaba daawwattoonni illee quba qaba rakkoo sanumaafuu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya wallaahi waa hedduu ajaa'iba nutti dhalummaan jaarsa namaa malee ijaa gurra dhabde magaalaa yaman keessatti maali? Yaa akhitti yaa kana masii daawi barbaani tajaarsan qabne miliyaan isiisan silaarra bikka jirtutti alhamdulillah rabbiin nu galchee jira silaa inni hongaluu baate akka diinatti bittisanii diina tumsisette isiidha silaa tahaay godhanii ati arrallee naarkuun keenoo lamu waani namarratti hojjedhu yaa akhi malakkalte anuuttiin si geessan mara qabu eegu mucaan arrabooda waa'ee gololchaa lafa kaa'u baattee gololchaa jala daleetti taanaan sirraahis dalagame irraa hin muraam irraa hin muru ilma Oromooti obboleessa kiyyaa ilma Oromooti arrallee borullee jaartiin isaa ilmaan keessa namu ilmaan qabna
jaartii isaa keessatti jaartiin isaa dubbachuu baannaan an akka nama tokkotti cinaan jira. Dirqama si fuudhuu qabu jaartii ni qaba ilmaan qaba dirqama si fuudhuu qabu. Isi san dheeyitee jechuun akka gartee taangoo san. Yoo kakaafattu taate bikkuma biraatti dhiirti biraa milaayana dhiira biraa dhagee qabbanee. Dirqama na fuudhii maaltu biteewu? Dirqamaa jira jaartii qaba. Yoo sin jaalanne jaalaltii dirqama ni taati. Bartumsiiftee akkasiin gootama. Jaalaltii dirqama ni taati hayyee masalan diinatti bittee gurbaa shuguxii fi kanaan dhoysiste maal argatte? Mee maal onni siin argate? Tumanii qaama isaa hamma argate waan ni godhanii bare jechuun nutis gaagara meeqaa jechuun daawwatoo kan duullee jechuun bakka isin seentus dhoorkinee jechuun nama hedduu magaalaa tana keessa goonee akka keenyatti akkasii rakkamtee as baaftee mana siittee jechuun naa bitaattanii uummanni isa illee hin qabne kutee uummata isa illee jechuun qabuun keenya hin oolamu rakkoon qabu jala daleennaa. Inshallah eegummaa inni mul'ate rakkoon qabu isallee egaa haqmaas ni geessinaa. Dhiira nama dhiiranii fuudhallee ture geenye. Nin fuudhallee ture geenye dirqamaan na fuudhii sultaa maallaqaa itti bituu maal dire. Qiyaamaa dhiyaati moo anna dhibba barti yumarra dhaabeeti laala amma keenya sanis. Jaartii isaa warta amma dhiyootan bira dheenee jechuun guyyaa bar maallaqa waan afaazaatiif miciyyoon dalagaan qabdu gargaartee maallaqa gargaartus arguutiin jira. Anis akka intala Oromoo tokko ciraan dhaabbadda dhugumatti. Ati ballee nallee gaafatti itti rakkoon qabu jechuun maaliidha rakkooteetiif jechuun rakkoon isin mijaa'inii qaamaan biran dhaqee malee telefoonaan takkaawoo yaadan bireerta rakkoon qabu inshaallah jechuun boruu fi kanaan gattee takka iftaallee birallee isin geessaa. Inshallah isuma kana gaafachuuf dirqama deeynaa mire bira deeynee akka yaani shuguxiyyoo kamiidhamu taatee fi kanaas laakiin cinuma dhoyte moosa qacoollee dhoyte dhiiga lakkee akka waan adiidhaan fofotteessanii fakkaate kanaaf harka kana hunda adiidhaaf itti mul'isan akkas godhe uummanni oloon shuguxi sodaachisee tumsisaan akkas godhe maallaqa kannitee fi akkas goosiste moo akkamitti akkas goosiste aboo maallaqa kannitee jechuun shiftaan bar fuula hidhatee turre bar namni sana ilaa amma beekamne bar amma mana dura naaf fidaattee mana dura fidan malee hin beekamne bar isaan fuudhanii manatti fidaniituma hundi dubaan tichaan isaan dubaan tichaan tumamee jechuun akka jiru garteen isuma san qabne himsiisa amma dirqama bar isuma san qabu mana isuma san qabsi qabneetini nama lama sadii bar itti ergee jechuun itti dhaqanii dhaqu baatanii hin beekne inshallah jechuun yoo qabanis dhaqanii qabanii yoo qabu baatanis inshallah ni qabna isi gama seeraattis takkaawa akkuma kanattuu hin dhiifne. Gama seeraatiinis seera kittu isii kana daballaa. Isii kas godhan gara tokkoon gaa'inni sodaachiseetu bar shukkutuma jechuun wantalaatti gattee waan hin kaabira keessan gattee uummanni shuttaa wallee bira kaa'e. Shukkutuma sanii inni fudhatee shukkutuma sanii nu bar fiidoo maree shukkutuma sanii jechuun harkaa baafate ammaa isii qabatee harkaa baafate. Bara shukkutii san isaanii itti qabate moo shukkutii isatti harkatti harkee isaan qabatee isaan harkaa fuudhanii. Amma eega bahee bara. Amma eega bahee shukkuttiin isii bireetti. Amma laalee jijjiiroo bireetti amma eega bahee. Amma tanaanuu bara jechuun kun fiidoo martana dirqamaan bara fiidoo maree bara isitti shukkutii qabatee. Sodaachisanii shukkutuma isiin isa qabatee. Marijuutti shukkutii qabatee namaa tolaatti rufe fakkaatti. Akkasumas marii jedhanii shukkutii dirqamaan marsiisee inni amma harkaa baafate hawaasuma shukkutii harka qabateetuma mana si jechuun dhiisee gallakkisee jira. Amma baafate lubbuu isaatiin alhamdulillahi baga rabbiin mana isaattis rabbii agalchuun rabbiin inshallah daawwattoota keenya irra gammannee jirra. Galuun dhabu mani galuun dhabu telefoona naadee jechuun galuun dhabu rabbii manatti agalchuun jaartisaati ilmaan isaa keessatti du'aamu goonaa fi kabajamtootaa fi daawwattoota keenyas illee akka isin nu jabeessan akka isin nu kabajan abdii irraa qabna. Wallaahi ilma Oromooti inni kun. Ilma Oromooti. Biiftuun sirriin daleene biiftuu jechuun teessee barbaree wanta dibde malee numan taane. Dirqama yoo inni hin jaalanne dirqamaan fuudha. Dirqamaan akkamiin fuudha dirqamaan na fuudhi. Dirqamaan na fuudhi jaalaltitu masala dirqamaan irra shugguxii itti qabatee fuudhe bu'aan isiin argattu maali jaalalti gamalameen tolti. Bu'aa maal argatte yoo inni jaalatee isiin jaalalti gamalameen tolti. Yoo namni kun hin jaalatu maallaqaa fi uleedhaan jaalachiisee maal bitti. Amma ammaa katumsiiftee jechuun bara mana fitta kanaa wajjin armaa wajji jiraata seete bara shukkutii hunda amantee bira dhiiftee jechuun inni arkeetiin jiraata amma sireerra gizee isiin akkasitti hojii cibsuun jaarsuma siisee teessa hin qaanfatu. Ideetiin siree jira bara unoo isin garsiisattee bara kaameraa umartee jechuun nu galaktee saboo intalti sana dirqama jaarsosiin ta'in kan ikaa irraa hin qabne bara isiin fiidiyoo irraa maraa sireerratti gizee gadi ibte beekadhu jaartiin isaa akka deebtee dufiitti gootuuf bakka sanii galfadheetiin jira bara kan beekutti galfadheetiin jira waan galfadheetiin jira na fuudhaadha bara wanni gootan hin jirtuudha jechuudha yaa himma dhalaan akka teessu isin jettu seete isin dhalaa takkaan agarree dhalaa akka dhiiraa takka teessan takkaan agarree inshallah amma jechuun isin jalaa fubannaan niin ta'a jalaa fubannaan beekatuma dhukkeerraa qabtaa mana si kan hin beeku eega mana galtee irraa qofa anaas keessa manuma isiisanu keessa tun jechuun dhiira garattee tadhiira daltee dirqama na fuudhii jettee jechuun shiftaan hojjettoota waan ta'eef
tana tisgeessati dhukkee irraa qaba. Anti jettolaan taatus jaarsa kiyya jalaa qabadde jalaa muru. Kan ammoo jalaa hin muru jalaa hin muru. Teebar akka beenu jalaa galchite. Akka beenu keenyaan teesse taa'u baannaan tolaa fi dirqinis jalaa hin muru. Dhalaan dirqiidhaan nama jaalatu hin dhageenye. Dhiirtillee yoo nama jaalattillee haqa qabdi. Nama isii hin jaalanne dhalaa isii hin jaalannellee dirqiidhaan jaalala qabsiistee dhiirarraa ni bareetti. Dhalaa dirqiidhaan nama jaalanne hedduu hin dhageenye. Alaabaa qiyaamaa dhiyaatee jira. Biyaa biiftuu. Maqaa biiftuu kana qabattee dirqamaan jaarsa namaa ala baafachuu. Wallahi sirraa fakkattee hedduu sirraa fakkattee har'a booda waan akkanaa asirratti agarree gurbaa diina itti bitte taanaan diini kee dhiyya sareeti. Akka isa gurbaa sanatti bitte sanitti nuti sibbinne ichi buutee teessee dhabamsiisa. Garuu dhiirarraa kabajaatee beekadhuuti atis intala Oromoo takka si kabajnyaa taa'e andugumaan himaaf bal'oo. Nuun taatu amma isin jechuun itti si keessa akka garteessi tumtu sanitti tumii irraa qabanii. Amma galeemi mana isaatti. Galee amma. Haati deebitu itti deebinaan ani duuda bal'aan si qaba. Addunyaan dhufee diina akka isa bitee sansi bitee mana keetirraa si gabbaasu duuda bal'aan si qabaan si dhufeetiin jira bakka jirtutti ilma Oromooti obboleessa keenya irraa gabbuyi. Abbaa ilmaanii itti haa guddifatu dalagaa isaa irraa qabdii irra ilmaan isaa kana ga'an dalagatee itti galu sadaqaa akka sadaqaatti namni manatti itti buufachuu jira. Odoo abbaa jiraasan qabu kabajaan qabdu. Akkam taatee jechuun rakkamteetti kira manaatiif jechuun. Namni gaa Oromoo akkasitti jechuun gaa alhamdulillahi fayyaa haateenii akkasitti bira dhaabbatanii maashaallahi arrammoo baga rabbiin baaseef wardaan hedduus akka cinqabteerti. Inshaallah yoo kattee itti deebitu taate dubbiin tabiraatti duniyaa faanis bira dhaabbatanii jiranii. Wardaa jechuun baga rabbiin sii baasee. Biiftuu immoo akka ajaa'ibaatti godhuu teessi waa takka hin sodaatini duniyaa sibiratti damti dhukkee irraa kaasa. Maaliif dhiirti gaara laatu hin ta'u duniyaa sibiratti duniyaa fi bakka dhiiraatti anaatu isii jaarsa keessa jala deebine taanaan arrallee borullee haati haadha ilmaanii taanaan anis haadha ilmaanii si cinaan jira. Diina isiin bitte san nuti isitti binne laakiin xiqqishoo intala Oromooti Oromummaa yoo sodaannee ol kabajne malee isiin kabajaa wallaallee jaarsa kee ala baasee taanaan nutillee si duuba jirraa. Tana waa takka sodaatiin gana isiin jaarsa keetii fi sillee maqaa kaase taanaan akka nama tokkootti akka Oromummaatti si cinaan dhaabbaddaa tana if boodan deebiin siin ja'a. Michoon tokko Oromooti sila Oromoo taate. Diina bittee ijeeratanii jechuun mana isaatii dhufanii sukkutii furanii ijoollee mana dhiisanii haati mana isaa wardaan mana hin jirre guyyaa sadii afur kun akka dhabamsiisanii har'a kun ofiifumaan fedhii sitti nas baasuun barbaannee maqaa tana qubatti bakka hunda qabanneeti. Damnee gaa jechuun gaa akkuma gartee jala deemu jirutti gaa isin nasiiba as baaftee nuti illee gaa jalaa dhaabbannee beenu alhamdulillah gaa karaa jechuun gaa bakka hundaa sardamnaani firraa mana galchite qaanfattee mana galchite qaanfattee nan dhiisan jettee takkanaatii kabajamtootaa fi daawwattoota keenya isinitti illee dhiyeessinee jira hanga viidiyoo biraa qabannee waan babbareedduu waan nama kofalchiisaa waan adda addaa koomadii adda addaa diraamaa adda addaa qabannee isinii dhufnu nuti illee naannoo ajandaa warra himan kana mataallee irraa isin dhukkubee jira akkuma beeknu kana agarree jirra nuti sinaarinaa gammachuun teessan gammachuun teenya gammachuu teessanii hanga viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnu.